Akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechuun jaaladhaa. Hordoftoonni amantii musliimaa cimamoon abbootiin haadholiin addunyaa mararra kan jirtan Iidu Mubaarak baga eegamtanii tifkamtanii geessan siniin jechuun jaaladha. Cimamoonni mana madaamii distii ruusii ol fuudhuudhaan wantoota garaagaraa ol fuudhuudhaan humni keessan bagarraa hafee nagaa fi fayyaadhaan ji'a kana xumurtan siniin jechuun jaaladha. Lammii koo kabajamoo fi jaalatamuu cimamoochee mana madaamii ishii humna ishii bifa ishii umurii ishii eenyummaa ishii aarsaa gootee haadhayyeessaaf wabii abbaaf wabii obboleessaaf wabii taate hunduma keessaniin baga milkooftan siniin jechuun jaaladha. Baga milkooftan, baga gargaaramtan, baga raaftan siniin jechuun jaaladha. Tole egaa ergan ammana jedhee himmoo jechuudha. Abrahaamii akka mucaa fudhatee gara mana Hermeelaa deemee ni yaadattu jechuudha. Kaleessaa viidiyoo gallaksaniiru. Har'as immoo halkanii siniif waraabaa waan keessa turree fi waan keessaa dabarsine akkuma jedhan jechuudha. Mucaan Abrahaamidhaa fi rafuu didee boo'ee akka rakkise nu'idhaa fi waraabaniitu jiru jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf jechuudha. Mucaan kun jechuudha anjatiidhuma koo qaxxi godheetu na nyaata. Dhugaa waaqayyoo siniin jechuudhaaf taanaan jechuudha. Mucaan kun yeroo itti asiif achi butamu osoo hin taane yeroo sababa mucaa kanaatiin lolli garaagaraa ka'u osoo hin taane mucaa kanadhaan yeroo wanta gaarii jaalala abbummaa maal akka ta'e jaalalli haadhaa maal akka ta'ee fi bobaan haadhaa maal akka ta'e ammannaan yookiin immoo fooliin haadhaa fooliin abbaa maal akka ta'e yeroo addatti baafatu ture jechuudha. Ani ruuttaanumti karma mataa kiyyaa jechuudha. Ruuttumti kan Abrahaam isaatii ammattee ofitti qabdee gaafa tokko ishee harkatti arge hin beeku. Ani karaa mataa kiyyaa jechuudha. Yeroo hundumaa cidhiteettee yeroo isheen rimootii ishii qabattee saaloonii fa'ii teessu kan namni itti dhufu jechuudha. Dhalli keessattuu nuti Abashoon yookiin immoo Itoophiyoonni jechuudha foolii haadhaa baay'ee barbaanna. Dhugaan siniin jedhu baay'ee barbaanna jechuudha. Osuma akkana siniin jedhu jechuudha. Beektu gisee tokko ani magaalaa Finfinnee ture jechuudha. Haati kiyya akka garaatti baattu hin beeku. Achi booddee jechuudha deemeen jechuudha lafan taa'u ka'eenii haadha koo al tokko naa madduudheen ishiin diriif kattee teessi ishirra dhaqee qochi gaafan jedhu yaa garaa koo jette ani hin beeku waan ta'eef maal rakkoon jira jennaani ati hin beektu malee mucaan garaa koo keessa jira naan jette. Argitanii nuti warra gurguddanneeyyuu nuti warri geggeenyeeyyuu jechuudha ammannaa haadhaa hin barbaanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechuudha jaalalleedhuma amma yeroo jaalaluma keessa yeroo jirtanii yeroo haasawtan yookiin immoo yeroo waa wanneettan yeroo wal haammattanii yookiin yeroo dabarsitan sa'aatii dabarsitan gaaffii garaagaraa wal gaafattanii ni jira dhugaa waaqaa jiraata jechuudha. Narra ciisii narra taa'e gaaftis hin jettaniyyuu ni jira jechuudha. Mukaan dhalaa ji'a 5 dhiisaati jechuudha. Ani baay'eedhuma tokkoon bakka na ajaa'ibeetumayyuu na dhiisuu dide jechuudha. Wantumti isaanii kuni jireenyumti isaanii kun jiruunumti isaanii kuni ani hin beeku. Dhugaan siniin jedha. Ammas yeroo tokko yeroo yaadu jechuudha. Hermeelaan waan miidhamtu deebitee natti fakkaata. Waan Abrahaamin dhabdu natti fakkaata. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Abrahaam ammayyuu ta'eera taanaan bishaan gabatee keessaati. Bishaan gabatee keessaa hin dhaabbanne dhiirri dhaabbate akkatti miti. Dhiirri kutate akkatti miti. Dhiirri kutate akkatti miti. Dubartiin kutattes akkatti miti. Ruuttaan nama akka hin qabne beekamaadha. Nama dhabuu ishirraatiin kan ka'e karaa kanadhaan Abrahaamin akka isheetti galfachuudhaaf akka isheen tattaafachaa jirtu beekamaadha. Garuu immoo Abrahaamis haala kanadhaan hin deebi'u haala kanaan miti kan hin deeffamu jechuudhaanis immoo dararra sana ni jira. Garuu immoo karaa tokkoon ishii barbaade. Dhimmi mucaa kanaan sababeeffatee
lubbuu dhaloota lamaarratti kan Abiraam taphachaa jiru. Ruuttaas yeroo tokko tokko akka waan barbaadu ta'a. Ermeellas akka waan barbaadu ta'a. Ermeellaan immoo keessa ishiitii kutattee murattee kan isaan jaalatteetu jirtu jechuudha. Ni galee. Haa ta'u egaa malee mucaan rafuu didee mucaan gaafa rafuu diduu jedhu takka nyaata laadheeraaf jedhee aannan sobaa sira jedhee maal akka ta'e hin beekuudha. Hin boo'aa. Bakka jechuun namatti hin tolu. Ermeellaan immoo sa'aatii 7 yookiin sa'aatii 6 akkabaabitti raftee amma immoo sa'aatii 10 halkan keessaa kan inni jechaa ture jechuudha. Gaa'ee maaltu si rakkise? Maaltu si cannaqe? Dhala kootoo jette kaleessa maan kunuunsiin, kaleessa maan sussubiin. Innaa dammoo dhala kooti jechuun keessa immoo ingaa inta seeratti galfadhu. Baazawee lafa seeraa kan hin deemneef iddoo seeratti deefatee yeroo argatuuf sa'aatii argatu kani adda hin baafanneef Abiraamiin waca kanan jaalata. Seeras waca kana hin jaalata. Seerri immoo torbaan hin jedhu baazawee. Ji'aa fi guyyaa 15 keessatti kani seera baasu jechuudha. Malee akka barbaade guyyaadhaan kiisa harkatti naqatee dhaqee gittir jedhe akka gowwaa balbala irraan dhaabatu gaafachaa jechuudha. Ati manaanis kan seeratti hin baafnee fi wacuma barbaadde abbaa manaas wacuma jechuudha. Garuu mucittii kanatu miskiina jaalalli dhugaan macheessaa jiru kanatu gidduu isaaniitti rakkachaa jira jechuudha. Aarsaa kaffalaa kan jiru ammayyuu ta'e taanaan maannoo Ruuttaa fi Abiraam osoo hin taane Ermeellaadha jechuudha. Jaalala kamtu isa dhugaan isiniin jedhe. Isaanii asiin kiyyoo irratti kiyyeessuudhaaf boolla qotaa jiru. Ni galee inni immoo achi dhaqeet immoo wanta biraa keessa xilliq jedheet immoo dhufa jechuudha. Mucuma kana fuudhee maal hojii mana Ermeellaa dhaqe. Ermeellaan jaalala isa jaalattuuf jetteet mucaa simatte. Amma fakkeenyaaf Ruuttaan okoo qabsiisuu hin dandeessi. Hin dandeessi mirga qabdi. Mucaa waggaan guunne kan inni fuudhee bahee qajeelee jechuudha. Otoo ishiin nan dursinaan yaadan ta'e irratti yaaduudhaaf jedhanii otoo isaan nan dursinaan ani dursee mucaadhaan dursaa. Ofiisaa duubatti maan deebi'in. Ilaalee ilaaluu baate maalidha? Mucaa isaa ta'e osuma beekuudha boruunis argatuudha jechuudha. Bichaa namatti dhaga'ama isiniin jechuun jaaladha. Booda bakka ishiin isin kaatee Ermeellaan jechuudha. Rafuu didee jedheeni baay'ee rakkadheedhe mucaa koodhaanii akkattiidhaanii edaa jedhee yeroo hunduma ta'uu akkas ta'uu namaaf hin galu jennaanii. Bakka ishiinis guyyaa iyyuu jetteetti wanta ta'eef harkaa fuutee sossobdee booda raffiftee jechuudha. Waan baay'ee haasawanii dhaqiitti rafi manyitaa gaafa ishiin jettee lakkeen rafuudha. Ani siniin eeguu dhufe malee rafuun dhumneedhaanii durummaa kiyya narraa fudhattaadhaanii dubartoonni jabaataniiru jedhaan jechuudha. Baay'ee sodaatte. Edda sodaatte maamana ishee dhattire. Naamante miti kan dhufte sin jette ishiin maa dhatte? Akka edda kana sodaatte. Amma adam sini naman nuti sini naman bukan sini je sini naman. Maaliif jenna edda cabsitaan akkatti miidiyaa irratti naasoftu ta'eera ta'e sini Mbena malaan bishaan waddu durbummaa jettan saalfattu ate jechuudha. Wanti dhugaanii waasiin jiraatte dhugum jette. Durbummaa maaliif jira? Durbummaa cabsitee miti kan ilma dhalchite. Oduu wedhii sayyuun saalfatu gana oduu odeessaa. Booda ka baqqaayee mucaa yoo raffiftee na raffis ta'ee shuruu naan jettee mataa kee na susukkuumtee mucaa raffisu kutuu hin taane ati dhugumaan cimtuudha jechuu kee yoo na raffiftanii adda baafadha jechaanii ture jechuudha. Achi sosobaa turte na ishee immoo rigitu tutte immoo mana tuttuxxaa iddoo akkasii mana tuttuxxaadhaan ishee na sosobi na raffis kan jedhensi miti oshurruu naan jedhe kan jedhensi miti maal godhu kana namicha dhugaa dubbachuuf taanaan ati miinumtaa addaalte garuu ani hin beeku waan si fiddeen har'ammoo sa'aatii kanammoo kanaa boodammoo wanta si fiddeen hin beeknu jechuudha. Ruuttaan maal fiddee akka isheen dhuftu hin beeknu. Waama fiddee dhuftaa waamatu dhufa mana isheettis wayii mana daanitti wayii mana meeritti waa dhufa malee akkasitti hin bite jechuudha. Waa qaba jechuudha. Ani ammayyuu ta'edha taanaan ani Abiraamiif kan hin dhaamsa dhaamu tokko jiraate mucaa haadhatti deebisu. Mucaa haadhatti deebisa nan gulaalla'ina rakkisina mucaa duudaa.
abbaa ta'uun kee beekamaadha. Bakka beekamaadha. Beekamaadha. Ani mucaan kun iyyuu ani hin beeku. Dhuguma haadha kooti isiniin jedhee abbaa kooti jedhee isinitti siqatu ani hin beeku. Garuu namoonni baay'een jechuudha haala kanadhaan yeroo isaan madaanii abbaa isaaniis haadha isaaniis ati moo jedhaniin kinoo miidhama kana olii osoo hin taane miidhama kanaa gadiidhaan haadhaaf abbaa isaanii yoo isaan jibbaanii jiru jechuudha. Sinarraa wanta isin yaaddaniitu ta'e isaanii aannan gaarii dhugee daabbarii gaarii uffatee uffata gaarii minaamin jettan miti isin hojii keessaniin isin tilmaama boru jechuudha. Mucaan kun garuu guddata baasawuu jechuudha. Xiqquma ishee heegaa sinsilaaf hin qottobdan yaaddan maal akka ta'e hin beeku. Namni simmiidha akkamitti deema? Simmiidha akkamitti deema dhugaa dubbachuuf taanaan? Iddee maal gaariidha moo? Gaariitu calluma jetteetuma of fuuldura deemtee jechuudha. Asin ilaaltu jechuudha. Ilma namaa immoo yoo ta'an immoo waan baay'ee naannessaniitu ilaalu jechuudha. Ermeelaan ammallee jechuudha. Ammallee irra deebi'iitii dhimma kana jechuudha jabaadhuuti Abiraamiin gaafadha. Ta'uu baannaan jechuudha qaxxaan godhi kutii keessaa bahi. Indee dhugaan siin jedhe. Takkas kaata takkachi kaata maali? Indee ilma namaati malee mee saree miti sareetu kana seefachi kaatu jechuudha. In dhaabbanne ammayyuu Abiraam jaalattanii zibbitanis dhugaan sinii in dhaabbanne. Ermeela jaalatee lapheerraa kutatee jaalatee si jaaladheera. Ati anaaf dhaabbata kooti ati anaaf eenyummaa kooti jedhee himate malee Abiraam guyyaa gaafa tokko isa sobee afaan keessa yookiin immoo harka keessa dhungatudha malee yaada ibseef hin beeku bakka. Sinii galeera aarsaa kan wajjin kaffalaa jiru Ermeelaa. Bool'i kan qotamaaf jiru Ermeelaa. Akka Abiraam adda irraa bahu kan irraa ta'uu akka ta'u gochaa kan jiran qubatti akkaftu kan gochaa jiran Ermeelaa. Abiraam qofa bilchee miidhama sitti fakkaate amma mee Abiraam miidhuudhaan miti kan boolla isaan qotaa jiran jarittiin Ermeelaa miidhuudhaaf jechuudha. Sinii galeera. Sinii galti miti dubbiin. Sinii galti eeyyee inni adamoo jechuudha. Subscribe, like, comment gochuudhaan qimamiyyee aseef jirreedha. Irra deebi'uudhaan hordoftoonni musliimaa baga geessan sinin jechuu jaaladha gaa'ii. Isa kanan sinin jedha qaaliiwwan koo lammiiwwan koo sinin jedha. Gooftaan koo sinaa heebbisu guddaa sin jaaladha. Jabaadhaa sinin jedha. Hojjedhaa. Of eeggadhaa. Waaqayyo keessanii kadhadhaa. Wanta taasistan hundumayyuu hubannaadhaan taasisaa sinin jedha. Shaamarreen biyya Arabaa keenya humni keenya dhumaa ani isaan keenya dhumaadha. Yeroo baay'eetti galatan argannu maqama son gaafa waamamnu amma biyya Arabaa keessa jirrutti gaafa biyya Arabaatii gallee ishii biyya Arabaatii galte ishii kamtu sana ishii hojjettee bu'aan buufne jedhamna. Kanaafiyyuu of jabeessi of guduunfi of qabisin jechuu jaaladha. Mee waa'ee maalummaa shamarree biyya Arabaa yookiin immoo shamarreen biyya Arabaa yoo itti fuftee hojjettee al tokko galte moo yoo galtee deebite wayyisa jedhusi sinifan fidame mucaan tokko yeroo tokko na gaafatteetti galtee deebite naan jettee jira eeyyani galeen deebi'ee isarattis immoo sinifan dhufa abshar wal bira jirra sinin jechuun jaaladha. Sin garuu maaliif subscribe naa godhaa dhugaa sinin jedhe na jajjabeessaa isa soofaa gaarii irra taa'u isa alga gaarii irra rafuyyuu in jabeessitu maan ishee xolama wal ishee fooqi meeqa tarkaanfachaa ooltu yoo jajjabeessitan yoo wal jajjabeessini maal qaba amma nuti qimamoota wal jajjabeessa bakka.